Okay. Qayyabannaa keenya kanadhaa mul'ata boqonnaa kudha lama ta'a. Boqonnaa kudha lama dullaalle boqonnaa kudha tokko irratti akkuma jechuudhaaf yaalle waa'ee banamuu mana qulqullummaa samii argina. Manni qulqullummaa samii akka jiru. Akkuma kaleessa badhannaan laalle manni qulqullummaa literally samii akka jiru. Museen gaafa mana qulqullummaa naa ijaare jedhuuni akkuma hangaara irratti mul'iseen maal godhe jedheen ijaare jedheen. Akkuma hangaara irratti mul'isetti ijaare jedheen. Akka itti ijaaramuu qabu Museetti kan mul'ise inni jechuudha. Waaqayyo mataa isaatii jechuudha. Amma manni qulqullummaa lafaa hojii isaa yeroo xumure yeroo Kiristoos fannoo irra fannifameetiin jedhe maggaarrachaan mana qulqullummaa maal ta'e? Intersa'e. Tarsa'uu isaatiin isin mana qulqullummaa kiyyaa akka jedhu bakka bu'e jechuudha. Kana jechuun Kiristoos sirna raawwachuu qabu hunda raawwatee nu keessa jiraachuudhaaf aksesii hundumaa uumeetiin jedha. Amma Kiristoos eessa jira? Nu keessa jira jechuudha. Sababni isaa waadaa haaraa asii wajjin gala. Ermiyaas boqonnaa 31 irra akka jedhe Ibroota boqonnaa 8 irra deebee kan raawwate Kiristoos isa nu keessa jirudha jechuudha. Isa Qolaasiyaas 1:27 wajjin wal bira qabsiifnu san jechuudha. Amma mana samitti yeroo gallu akkuma kaleessa laa turre manni qulqullummaa samitti arginu eenyu feennu jenneen abbaa fi ilma jenneerra. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa meeqa? 22. Nullee mana qulqullummaa taanee samii galla. Eenyummaan keenya foon irraa du'ee hafuuraaf jiraannee buufata hafuura qulqulluu taanee mana samii yeroo gallu abbaa fi ilma wajjin teessoo akkuma maal jedha Kiristoos akkuma moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaarra taa'ee inni moo'ee wajjin maal godha? Teessoo koo irra taa'aa jennee abbaa fi ilmi mana qulqullummaa samii akka ta'an manni qulqullummaa karoora fayyinaa akka samii xumuramee nu gara samiitti gaafa gallu manni qulqullummaa dura jennee duun taane kan arginu abbaa fi ilma akka ta'e qo'annaa keenya kaleessaa keessa ilaalleera. Amma ammoo 12 irratti wanti dinqisiisaan tokko waaqa keessatti maal ta'e hin argame. Okay? Amma sammuu keenya fuudhee gara hundeeffama mul'ata boqonnaa 2 fi mul'ata boqonnaa 6 sammuu naa qabadha. Mul'ata boqonnaa 2 keessatti waa'ee waldaa jalqaba Efesoonii ilaalle mul'ata boqonnaa 6 keessatti immoo jalqaba waa'ee farda adii ilaalle. Waa'ee farda adii ilaalle. Adii qulqulluu akka ta'e hin jedhe jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee waan isa irra kallattiidhaan waan jalqabnuuf yaadni keenya gara sakka dhaquu waan barbaadeef wanti guddaan deemsa tokko waaqa keessatti hin argan. Dubartittiin biiftuu maal goote jedha? Uffattee biiftuu uffattee ji'a miila jala kaa'attee gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa qabdu tokko mul'atte jedha. Mee waa as keessa jiran kana takka takkaan naa qabadha. Maal jedhaara? Tokkoffaani gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa maal gooti qabdi. Kabiraan mootu biiftuu uffattee ji'a miila jala kaa'atte. Mee kontekestii kanneen itti dhufna gara mul'ata boqonnaa 2tti waldaa Efesooniitti yaada isin deebisa. Waldaa Efesooniitti mul'ata boqonnaa 2 Efesooniin waa'ee Efesoonii waldaa Efesoonii yeroo laallu gara ergama waldaa Efesooniitti. Gara ergama waldaa Efesooniitti yeroo jennu akkuma waldoota hundumaa yeroo laallu dura uduu ergaa isaaniin caafiniin dura abbaa ergaa kana kenne isaanitti hima jechuudha. Ergaan kun eenyuun biraa akka dhufe isaanitti hima. Waldoota hundumaa irra deebi'ee laalaa turre. Amma waldaa Efesooniitiif ergaan eenyuun bira dhufe ergaan kuni kan isa harka isaa mirgaatiin urjoota meeqa qabu? 7. Qabatee baattuu ibsaa 7 gidduu deddeebi'uuti jedhe caaf jedhe. Waldaan isheen tun maal of biraa qabdi jenneera? Urjoota 7 gonfoo urjoota 7 mataa irraa qabdi jenneera. Kanaaf ergaa kana waldaan kun kan eenyuun hundoofte jechuudha. Kiristoosiin kan hundoofte waldaa jalqabaati. Waldaa jalqabaati. Gara mul'ata boqonnaa 6tti isin deebisa. Mul'ata boqonnaa 6 irratti maaliif fakkeeffame? Farda adii. Kana booddee hoolichi mallattoo 7 keessaa isa tokko utuu banuu nan arga. Uumama lubbuu qaban 4 keessaa immoo inni tokko sagalee akka qaqqawwee koottu jedhu isaan dhaga'e. Anachi ilaalee farda adii tokko arge. Inni fardicha irra taa'e immoo iddaa harkatti qabatee gonfoon tokkos isaaf maal ta'e hin kenname. Inni moo'aa ammas moo'uudhaaf hin ba'e jedha. Farda adii jedha. Kanaaf waldaan mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti maqaan isheedhaan waldaa qulqulluu ka seera waaqaa irratti hundoofte ka Kiristoos mataa ta'e hundee bartootaaf raajotaa irratti kan maal taate? Kan ijaaramte jechuudha. Waldaa jalqabaati. Waldaan kun karaa addaatiin waldaa kamiin bakka buuti? Waldaa Efesoonii.
Asirratti xiyyeeffannaa akka because seenaa mul'ataa yeroo qorannu akka waldoota biraa waannaan lamatu jira. Tokko futuristic jedhamantu jira. Warra waan hundumaa gara fuulduraatti ta'aa jedhan. Inni biraa immoo preterist warra jedhaman. Preteristiin kunniin warra wanti hundumaan ta'e darbeera jedhanii. Nu akka waldaa Adventistiitti garuu kan nuti qorannu wantoonni hundinuu seenaa wajjin maal godhu deemu jennee qoranna. Historisistiidha nu. Historisistiidha. Taateen darbe jira, ka amma ta'aaru jira, ka fuulduratti ta'u jira. Wantoonni hundinuu seenaa akkasiin deeman jechuudha. Amma hundeeffama waldaa jalqabaati. Waldaan asii qulqulluu taate tuni waldaa kamisiin? Waldaa Efesoonii jechuudha. Maal jennee dubartiin biiftuu uffattee biiftuu kan jennu aduudha. Aduun qulqullummaa kenna mataan ishee nuni Kiristoos Yesuusidha. Kiristoos Yesuusidha. Ji'a miila jala kaattee jiini aduu irraa ifa maal godha? Fudhata. Aduu irraa ifa fudhata. Ji'a yeroo jenneetiin jennu ammoo karaa biraatiin maaliif fakkeeffama jechuudha. Ka ifeetiin jedhu amala waaqa kan mul'iseetiin jedhu waan inni amala ofii kan ittiin mul'ise waa lamaan. Tokko seera isaati, lammaffaan ilma isaati. Dura seera ofii kenna. Fakkeenyaaf gaara jijjiiramaa gaara Musee yeroo dubbatu gaara keessaa deebii Kiristoositti illee gaara jijjiiramaa gubbaarratti yeroo dubbatu waa lama dubbata. Isa jalqabaa keessatti seera ofii kenna. Isa lammaffaa keessatti ilma isaa kenna. Seerri isaa amala isaa mul'isa. Ilmi isaa garuu kallattiin abbaa bakka bu'ee amala waaqaa lafarra dhibbaa maal godha? Mul'isa jechuudha. Waldaan tun waan kanneen lamaan qabdi. Kiristoosiin uffattee seera waaqaa irra ejjennaa godhattee akkasumas immoo gonfoo urjoota 12 mataa ishee irra qabatte. Hundee 12 hundee bartoota raajota irratti maal taataniitu jedha. Efesoon 2:20 irratti ijaaramtaniitu jedha. Kanarra akka ijaaramte jechuudha. Waldaa Efesoon yeroo laallu rakkina tokko itti hima beeku. Jaalala jalqaba maal godhaata jedhameen. Dhiiftee jirtaa irra deebii iddoo kuftetti maal godha? Deebii jedhameen. Iddoo irra turte iddoo qajeelaadha. Irra gadhiisaatti garuu itti deebiidha jedhameen. Ammallee waldaa jalqabaa kanarratti maaltu dhufa jechuudha? Rakkinatu, jijjiiramatu, kufaatitu akka dhufu yeroo lafa ka'u argina. Amma yeroo baay'ee namoonni maal jedhu mul'ata boqonnaa 17 keessa itti dhufnaa yaadannaa qabadha. Dubartiin tun waldaa Adventistii bakka buutii jedhanii yeroo dubbatan jiru namoonni. Amalli waldaan torbaffaan mul'isuu qabdu amala dubartii tanaati. Garuu dubartiin tun waldaa kanaa miti. Waldaa maaliiti? Efesoon. Ka'umsa irraa jalqabe qulqullummaa waan ta'eef jechuudha. Eshi lakkoofsa 2 irraa maal jedha? Lakkoofsa 2 irratti. Isheen ulfa turtee jedha. Isheen maal turte? Ulfa turte. Ciniinsuu da'umsaatiin dhiphattee maal goota jedha? Inni iyyite. Amma kana kallattii lamaan laallaa hojjedhu gassitnee gara lakkoofsa 15-16tti seenaa waldeessotaa wajjin akkamitti akka wal qabatu laallaa. Ka'umsa kana irra garuu dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin illee wal qabatee translate ta'a jechuudha. Uriah Smith Revolution with Daniels namoonni isa jedhu yoo dubbisan jiraatanii ka'umsa kana wajjin illee kan wal qabatudha. Karaa biraatiin dubartiin maaliif fakkeeffama? Dubartiin mana sagadaatiif fakkeeffama. Waldaatti fakkeeffameetiin jira jechuudha. Waa'ee waldaa yeroo dubbatu macaafa qulqulluu keessatti ati dubartii akkanaa turtee jedhee yeroo dubbatee bifa addaatti arginee hin jenne jechuudha. Kanaafi amma rakkina waldaa sanarraan gaheetiin jedhu argina. Fakkeenyaaf Hisqeel boqonnaa 23 lakkoofsa 2-3 irratti yeroo laalleetiin jennu Hisqeel boqonnaa 23 lakkoofsa 2-4 dubbiseetiin jedha. Hisqeel isa laallee kaanee deebinee asitti deebinaa kakuu muufaa keessaa jechuudha. Akkamitti akka bifa dubartiitiin ibsaa turellee ilaalla. Kakuu muufaa keessatti iddoo baay'eetti ati dubartitti ejjituu ija fuune taate maal jenne kaleessa waa'ee bokkaa booddee yeroo laalleetiin jennu. Bokkaan booddee wanti diddeefi ati galamoota maal hin taane taate? Galamoota ija fuune taate. Ija fuune jechuun maal jedhu? Kan saalfanne jechuun kan saalfanne taate. Kanaaf bokkaan duraa ittifame. Ka booddeellee maal hin taane jedha? Hin buune jedha. Amma Hisqeel boqonnaa 23 lakkoofsa 2 irraa akkana jedha. Yaa mucaa namaa dubartoonni haadha tokko irraa dhalatan 2 turan. Dubartoonni haadha tokko irraa dhalatan 2 turan. Isaan biyya Gibxiitti maal godhan? Hin ejjan. Isaan ijoollummaa isaaniitii ejjuu jalqaban achitti harmi isaanii hin qaqqaban.
Mataan harma durbummaa isaanis hin sukkuumamne. Maqaan dubartoota kanaa kan ishee hangafaa Ahoolaa. Kan obboleettii ishee immoo Ahooliibaa ture. Isaan kan koo turan. Ilmaanii fi intalootan godhatan. Ahoolaan ishee jedhamtu Samaariyaadha. Ahooliibaan isheen jedhamtu immoo maalidha jedha? Yerusaalemii jedha. Amma waa'ee Samaariyaa fi waa'ee maalii dubbata jechuudha? Waa'ee Yerusaalemii yeroo dubbatu argineet hin jenne jechuudha. Kana jechuun dubartoota kana yeroo ibseet hin jedhu maalitti fakkeesseet hin jedhe jechuudha? Sabatti yookaan immoo karaa biraatiin waldaatti yeroo fakkeesseet hin jedhu argineet hin jenne jechuudha. Mul'ata boqonnaa 17 illee deebineet hin jenne. Amma kanaaf dubartiin tuni qulqulluu turtee wanti isheen uffatte hundinuu uumamaan kan guutameedha. Mudaa takkatti hin qabdu seera waaqarra kan dhaabatteedha. Qulqullummaa gooftaa Yesuus Kiristoos kan uffatte turte jechuudha. Kan uffatte turte. Garuu gidduu kanatti da'umsaaf akka isheen dhiphattee turte kana jechuun dhugaan keessaan dhalachuudhaaf. Dhugaan keessaan dhalachuudhaaf. Karaa addaatiin waldaan kun yeroo Yohaannis Cuuphaan ergaa qajeelaa lallabaa ture wajjin kan maal godheedha jechuudha. Kan wal qabateedha jechuudha. Ergaa qulqullummaa Yohaannis Cuuphaan lallabaa ture. Karaa maal godhaa jedhaa ture? Qajeelcha mootichi akka dhufu. Inni gad jedhaan olaa jedhu. Inni ol jedhaan maal haa ta'u? Gadaa jedhu. Haa diriiru jedhe. Qajeellummaa maal jedhe? Amma qottoon muka jala maal godheera? Dhaabateera. Dhaabateera jedhe qajeellummaa akka lallabeetiin jedhe. Garuu gidduu kanatti isa dhalachuuf jedhu ilma Waaqayyoo irratti wanti biraa akka ta'e lakkoofsa dirraa ammootu wanti dinqisiisaan biraa jedha. Amma kan jalqabaa ilaalleera. Waa'ee waldaa tanaa qajeellummaa Kiristoos hin gonfattee hin jette qajeellummaa qulqullummaa irratti hundee iddoo kanaa dhalata waan ta'eef qajeellummaa hunda kana irratti. Garuu at the same time yeroo kanatti waan biraa maaltu ta'e? Waan dinqisiisaa biraatu ta'e. Waan dinqisiisaa biraa arge jechuudha. Yommuu ijjisaa waan biraa irra wayii Yohaannis waa keessatti argame. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa 7 gaanfa 10 mataa isaa 7 irratti immoo wanta akka gonfoo mee qaba ture? 7 qaba ture. Viijiniin kun mul'atee hamma gaafa 7 hamma gaafa 10 garuu hundee isaa akka ta'e inni jawwee bofa bara durii diiyaabiloosiin akka ta'e mul'ata boqonnaa 20 irra lafa kaa'e jechuudha. Kan biraa argeetiin jiru. Amma hundeedha kun paagaan Roomiin yookaan immoo Roomaan sirni mootummaa Roomii aangoo fi maalirraa akka fudhate lafa kaama jaallu qulqulluun. Jawwicha immoo seexana akka ta'eetiin jedhe jechuudha. Inni lakkoofsa 4 irraa eegee isaa isa urjoota waaqa keessaa jiran harka 3 keessaa akka tokko maal godhe? Haxaa'e. Eegeen maal bakka bu'a jennee ilaalle kanaan dura hin yaadattu ta'e. Eegeen especially boqonnaa 9 yeroo qoran. Eegeen raajota sobduu barnoota dogongoraa akka bakka bu'u ilaalletu. Eegee isaatiin yaada jedhu waa'ee hiikaa eegee hojii wal bira qabatee waan laallee ture jechuudha. Eegeen barnoota dogongoraa akka inni maal godhu akka bakka bu'eetiin jedhu ilaalleetiin ture jechuudha. Eegee isaatiin akka inni ergamoota baay'ee hunduma isaaniitu akka inni maal godhe 1/3 isaanii akka inni maal godhe akka inni gajjiseetiin jedhe. Hisqeel keessatti yaadattoota Hisqeel keessatti illee Isaayaas keessatti illee kan nigdii bizaate kanassaa jedha. Daldala kee irraa kan ka'e baay'ina daldala keetii irraa kan ka'e maal taate jedha. Gad gatamtee jedha. Gad gatamtee jedha. Daldala jechuun maal jechuudha? Gurguruu bitachuu. Dooktoriinii ofii dogongora ofii samii keessatti ergamoota gidduutti maal godhaa ture jechuudha. Gurguraa facaasaa ture jechuudha karaa biraatiin. Amma bara dhumaatti illee bitachuu gurgurachuun dhoggama yeroo jedhamu it's not only about marketing system yookaan bitachuu gurgurachuu oomishu. Wangeela lallabutu daangaan maal godha jechuudha. Itti godhama jechuudha. Itti godhameetiin jedha jechuudha. Kanaaf eegee isaati yeroo jennu dogongorsaa isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 irratti inni abbaa sobaa jedhama. Yoo sobu isaa fuudhee sobaa jedha. Garaa isaa keessaa fuudhee sobaa jedha. Isin kan abbaa tokkoo kan seexanaa erga jedhee ka'een booddee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Lafatti gadi maal ta'e hin darbatama. Okay, yeroo inni lafa gad darbatame jennu yoomidha yeroo inni gad darbatame jennu. Edenitti Addaamiif Hewwaan itti gad darbatame fannoo irratti gaaf ta'e. Maaf jedhe iddoo kanatti?
Edeni erga bahee ka'een booddee mirga mucummaa argatee ture seexanni. Karaa eenyu? Karaa Addaami. Addaam aangoo ofii dabarsee eenyu kenna? Aangoo ofii dabarsee seexanaa kenna. Yaadattoo ta'ee Luqaas boqonnaa 4 irratti aangoon waaqa irratti lafa irratti illee anaaf maal ta'eera jedhe seexanni. Yookaan immoo sorry lafti kun hunduu dabarfamee maal ta'eera naaf kennameera. Takkatti gajjettee onaa sagadde aboo kan hundumaa maal sii godha jedheen Kiristoosiin. Sii kenna jedheen. Eenyutu seexanaa kenne aboo kana? Waaqa duntaan Addaamtu kenne. Sababni isaa waaqa dhaga'uu caalaa eenyu dhaga'e Addaam? Seexana dhaga'e jechuudha. Kanaaf aangoon kun harka isaatti deebiitiin jedhe jechuudha. Kanaaf Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 keessatti Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 1tti yeroo ijoollee waaqaa wal ga'an seexanni illee akka tokko ta'ee isaan gidduutti maal ta'e argan. Maaf achitti argan? Eessaa dhufte jennaan lafarra oliif gad deemee maal godhe jedheen? Dhufee jedheen. Lafa bakka bu'ee silaa achitti argamu ka ture eenyuun ture? Lafa bakka bu'ee achitti argamu ture eenyu irra ture? Addaam jechuudha. Garuu aangoo kana dabarsee inni eenyuu kenne seexanaa kenne. Milkiyaas keessatti illee kakuu raajii isaa Iyyaasuullee yeroo argitanii Zakariyaas keessatti nas fakkaata. Iyyaasuullee fuudhee fuuldura Waaqayyootti maal godhe? Hin himate. Iyyoobiin illee hin himate. Fuuldura Waaqayyootti. Yeroo kana hundumayyuu aangoo achi dhaqee himachuu kan inni argate karaa eenyu jechuudha. Karaa Addaamiti jechuudha. Karaa Addaamiti jechuudha. Amma garuu aangoon fuuldura Waaqaa dhaquu kana daangaan itti godhame. Eessatti? Fannoo irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irraa akkana jedha. 12:31 irraa yeroo dubbatu Kiristoos. Yeroon firdiin biyya lafaa kanaa ammaa jedhe. Inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma maal godha? Gadi gatama jedhe. Kanaaf gadgatamuun seexanaa dhibbaan akka inni mirkanaa'e isarratti jechuudha. Fannoo irratti. Fannoo irratti. Sababni isaa aboo ilmaan Waaqayyoo jedhamuu kenna Kiristoos aarsaa guutuu fannoo irra kafalee deebi'ee nu deebisee jechuudha. Kanaaf nu amma kana booddee karaa Yesuus Kiristoos eenyu jedhamne waamna? Ilmaan Waaqayyoo jedhamne waamna. Aarsaan kun guutuun kan itti kafalame Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 irratti Kiristoos gara fannootti yeroo ol ba'u. Ani yemmuu lafa irraa ol kaafamu nama hundumaa gara ofii kootti maal godha jedhe? Nan harkisa jedhe. Kanaaf nu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos amma mirga abbaa jirra jechuudha. Mirga abbaa jirra. Kiristoos nu keessa nu immoo eenyu keessa jira? Kiristoosiin keessa jirra jechuudha. Efesoon irratti maal jedhaa? Isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii waaqa keessa maal nu godhe jedha? Nu teessise jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 5-6 wal mafaan isin dubbisa akkana jedha. Nu daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin maal taatan? Fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee Kiristoos eenyutu du'aa kaase? Waaqayyo abbaatu du'aa kaase. Isuma wajjin du'aa nu kaasee bantii waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessise. Nuti amma samii keessa jirra jechuu? No. Eenyuun keessa jiranu? Kiristoosiin keessa. Sababni isaa maal jedhe Kiristoos? An abbaa koo keessa, isin ana keessa, ani immoo isin keessa. Nu keessa Kiristoosii hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef jechuudha. Kanaaf amma kun kan inni mirkanaa'e eessatti jechuudha? Fannoo irratti jechuudha. Fannoo irratti aboon aangoon hundinuu kan eenyu ta'e jechuudha. Kan Masii, kan Yesuus Kiristoos akka inni ta'eetiin jedha argina jechuudha. Kanaaf amma eegee isaatiin baay'ee akka kana booda gad gatameera gad darbatame lafatti gadi darbatame. Bineensa akka jawwee sunis yeroo dubartiin deessu mucaa ishee liqimsuuf jedhee ishee da'uuf jettu sana dura maal ta'e? Inni dhaabate. Ishee da'uuf jettu sana dura fuulduraan dhaabate. Yeroo Kiristoos lafa kana dhalatu ajjeesuudhaaf jecha daa'imman waggaa 2 gadi akka maal ta'an godhaman? Akka dhuman godhaman. Garuu isa argachuu hin danda'eeree? Hin dandeenye jechuudha. Hin dandeenye. Sababni isaa pirootekshiniin eeggannaan kunuunsa sanyii irraa isaa godhamaaru xiyyeeffannaa addaatiin waan ture jechuudha. Isheen ilma saba hundumaa siiqqee sibiilaatiin. Siiqqee sibiilaatiin kan jedhu Isaayaas boqonnaa 7 irratti Isaayaas boqonnaa 7 yoo ndongoruu baay'ee Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 natti fakkaata. Mee ammaa dhaqnee ilaallaa. Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti yaadamaa jedhu. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatiin milikkita isiniif hin kenna. Kunoo dubartiin ulfooftii ilma sin deessi maqaan isaas Amaanu'el jettee moggaafte. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Inni isa hamaa jibbu isa gaarii fo'achuu hamma birutti itittuu fi damma in nyaata jedha.
asirratti deebi'ee Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti illee waa'ee isaan dubbata. Boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti illee maal jedhaa? Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaas gateettii isaa irra jira. Maqaan isaas gorsaa jabaa, gorsaa dinqii, waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, hangafa nagaa jedhama. Kanaaf waa'ee isaa akka dubbateetiin jedhe kun achitti maal ta'e jechuudha? Galmaan yeroo ga'eetiin jedhu, yeroo raawwatameetiin jedhu argineetiin jennaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Amma ilma kana isheen ilma saba hundumaa siiqqee sibiilaatiin tiksu indeessee ilmi ishee garuu gara waaqayyootti gara teessoo isaatti maal ta'e? Ol butan. Amma taateen haga Kiristoos gara samiitti ol fudhatamu asitti ifa beera jechuudha. Amma kana booddee ka jiru taatee waldaan hundee kanarratti hundooftee hin jette ilmichi yookaan ilmi isiin deettu kun gara ol fudhatameera jechuudha. Gara samiitti ol fudhatameera jechuudha. Kana jechuun Kiristoos erga gara samiitti ol deemeen booddee ta'ee taa'utu kana booda maal godha jechuudha? Itti fufaa jechuudha. Karaa biraatiin gara Kiristoos dhalatee hojii hojjetee garamitti deemee jechuudha? Gara samiitti akka inni deemeetiin jedhe argineetiin jenne jechuudha. Amma humna yeroo kana waraana jalqabetu hamma xumuraa maal godha? Deema. Bifa ofii jijjiirrataa, humna ofii dabalaa deemeetiin jedhe jechuudha. Akkuma inni humna ofii dabalaa bifa humna ofii illee cimsaa deemuun waaqayyollee eeggannaa ijoollee ofiitiif godhu taan caalaa maal godhaa deema? Dabalaa adeemeetiin jedha. Kanaaf asirratti obsuu irraa qulqullootaa. Seera waaqayyoo kan eegan amantii Yesuusii kan qaban. Seera waaqayyoo kan eegan amantii eenyu qaban? Amantii Yesuusii kan qaban. Yesuusii kan amananii miti. Gabduraa paastariilee kan dubbachuu jaalanii jiranii. Yesuusii kan amanan uduun taane amantii Yesuus qaban. Yesuusitti amanan jechuu miti. Hundeen amantii kennaa Yesuusitti maal gochuu? Amanu. Garuu kanurraa barbaadamu amantii Yesuusii qabaachuu. Qixa gooftaa Yesuus Kiristoositti maal gochuu jechuudha? Ol guddachuu. Maal jedhe Yesuus yeroo rakkinni guddaan hundinuu kallattii hundaa isa marsee hin jedhe yaa abbaa yoo fedhe kee ta'e xoofoon kun maal haa godhu? Narraa darbu. Garuu akka fedha kiyyaa miti feeti kee maal haa godhu jedhe? Haa raawwatu. Amma amantii kanatu nurraa eeggama jechuudha. Amantii kanatu nurraa eeggameetiin jedhe jechuudha. Fedha kiyyaa miti feeti kee haa ta'uu jechuutu nurraa eeggama. Yeroon keessa jiru yeroo murteessa. Yeroon keessa jiru yeroo baay'ee murteessa. Yeroo kana keessatti akka fedha keetii haa ta'u qofa feeti isaa qofti jireenya keenyarra haa ta'u yoo mirkaneessine rakkoo jiru keessa maal gochuu hin danda'amu? Darbuun hin danda'amu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kana kutaadhaan ilaallee gara xumuraatti inneetiin jenna. Kutaa lammaffaa boru ilaallaa. Okay, lakkoofsa 6 irratti dubartittiin immoo lafa onaatti maal taate? Hin baqatte. Achitti iddoo waaqayyo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattu qopheesseefitti qabdutti maal taate? Hin baqatte. Ila amma yeroo baay'ee ka baqatte kana namoonni maali wal bira qabsiisu? Maariyaam yeroo jedhanii dubbatantu jiru yoo isin kun nameera ta'e. Garuu baqachuun dubartitti erga ilmichi garamii ol fudhatameedha. Baqachuun dubartitti kana erga ilmi garamitti ol fudhatameedha. Gara samiitti ol fudhatameedha. Kaammoo dubartittiin Maariyaam daa'ima ishee waliin baqatte jedhamu yeroo Kiristoos maal ta'u? Dhalate. Yeroo daa'imman waggaa 2 gadi maal godhan? Qalanii jechuudha. Kanaaf iventiin mul'ata boqonnaa 12 kun baqachuu Maariyaamiiti miidhaganii mul'isa. Isaas miidhaganii mul'isa. Erga ilmi gara samiitti ol fudhatamee ka'een booddee. Okay. Kanaaf biraatiin lammaffaa Tasaloniqee irratti akkana jedha Phaawulos. Inni hamaan kun ammumayyuu hojii fi maal godhaadha jedhaan hojjetaa jira. Garuu jedha waan karaa isa ka'uu qabutu jira jedha. Waan akka inni mul'anne maal godhu jira? Isa dhoggutu jira. Wantichi isa dhoggusu yoo karaa dhoggame inni maaliin akka mul'atu lafa kaa'a? Humna guutuun akka mul'atu lafa kaa'a. Kanaaf baruma Phaawulosiitu hojjetaa jira jechuudha inni hamaan sun. Garuu waggaa 1260 kun
waggaa 1200 meeqa 60 bara 538 jalqabee aga bara 1798 jidduun kun qophii jiru hundumaa xumuree bara 538 bara inni dhossaan hojjetaa ture kun maal godhee jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ol ba'eedha jechuudha. Kanaaf dubartiin akka isheen dubartiin baqatte dubartiidha qofa sana yaadannaa qabadha. Ka baqatte dubartiidha. Sababni isaa gara dhumaa irratti garaagarummaa dhufutu jira waan ta'eef. Garaagarummaa dhufutu jira waan ta'eef. Kanarratti lakkoofsa torbarra yaada jiru qofa dubbisee achiin booda kan itti aanu keessa laallaa torbarratti akkana jedha lakkoofsa torbarratti. Kana booddee waa'ee keessatti lolli maal godhe? Hin ka'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaan maal godhe? Hin lole. Bineensicha akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee maal godhe? Hin lole. Amma wal'aansoon guddaan kan jiru Kiristoosiif ergamoota isaatii fi seexanaaf ergamoota isaa gidduu jechuudha. Gareen lama addunyaallee garee kana lama adda qooda. Gareen tokko Kiristoos ergamoota isaatii fi warroota qulqulloota. Seexana ergamoota isaatii fi warroota isa wajjin wal bu'anidha jechuudha. Kanaaf wal'aansi kun samiin jalqabame adhallee lafarra itti fufaara haga bara dhumaallee itti deemeetiin jedha jechuudha. Kaayyoon seexanaa xiyyeeffannaa seexanaa Kiristoos hin maate. Abbaa irratti miti Kiristoos irratti. Sababni isaa aangoo isaa yookaan ilmummaa maal godha waan ta'eef barbaada. Waaqeffatamuu barbaada. Ilmi waaqayyoo waaqeffatamuu waaqeffatama. Waaqeffatama dhibbaan dhibbatti. Kana barbaada seexanillee ammallee. Amma immoo indirectly maqaa waaqummaa jedhuun seera addaatiin maqaa sada waaqa tokkummaa jedhu wajjin wal qabsiisee ofii indirectly deebi'ee maal ta'a jechuudha. Waaqeffatamaa jechuudha. Underline. Nuka eeggannu hafuura qulqulluu hafuura isa qulqulluuti malee hafuura isa waaqaati malee waaqa kophatti adda baheetiin jedhe kan hafuura qulqulluu jedhamu miti. Garuu seexanni karaa kanaan deebi'ee maal ta'uu barbaada? Waaqeffatamuu barbaada. Abbaan hin jira ilma abbaa irratti wal'aansoo guddaa kan dhibanuu barbaada. Sababni isaa abbatti aanee ka jiru eenyuuni? Ilma isaati. Ilma isaatti aanee ka jiru eenyuun ture? Luusferiin ture. Kitaabni raajii ka jiru. Amma iddoo Luusfer eenyutu bu'e jedhe? Gabri'eel. Dizaayir ofii zamanaaf minyootu irratti kallattiin kan lafa kaa'u jechuudha. Seexanni amma iddoo kanatti bu'ee iddoo hafuura ergamoota jedhamu kanatti deebi'ee waaqeffatamuu barbaada jechuudha. Kanaaf dhugaa jiru irratti miila lafa gadhaabannee kitaaba raajii irraallee laalaa haga dhumaatti warra guddatan akka ta'an waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.